shari'aarraa jechuudha. Ollaa kenna ollaa ilmaan abboeroota jechuudha ay guddoowwan teenna minaamin ijoolleen ollaa ibin maadariin faantu yoo jidduun salaata dhiisan waan nyaatu. Nama salaanne bishaan buna nama salaanne dhugu shari'aarraa jechuudha. Ani asirraa akka nama arrabsu kana abbaan kiyya nama akkasitti baazii attimta. Mucaan amma yoo hambarganii miira keessa galee malee qabbanaa yaadhaatiin jechuu barbaadetti uumama. Yaa anta haun kasedib alam wattaalla ati nama biraati ati nama guddaadha amma asitee tanatti jaarsa biyyaati kasedib alam wattaalla. Baay'ee ati waa'ee isaa maal beekta odeeffannoo nuu kenna. Waa'ee isaa dhugaan ani beeku tokko maa inni gurbaan waggaa 12 ta'uu ID kaardiidhaan amanan biyya kanatti waraqaan amanan sii galaami. Wanni haga barbaadde kijibdee waraqaa wayii yoo jiraate zaate si amanan dhumate. Kana marallee bita amma waggaan isaa 22 ta'uu san sitti agarsiisan sakandii keessa sitti agarsiisan kun normaalaa beeta. Wanni inni jedhe aniyyuu haa salphadhuu jedhe. Ani salphataa haa ta'u jaaladhee salphataa haa ta'u dhufanii akkana naan haa jedhanii jedhe. Ati akkas jettee ibsishaatti himnaan who are you siin jedheemi? Who are you naan jedhe ani waan inni jedhe san hin beeku ingiliffaan beeku. It's okay. Maa jechuu isaatti normaalaa inni feemasiidha who are you siin jedhee inni eenyuun siin jedhee is okay normaalaa mii kun dirqama isaan dhufuun qaban inni wayita bira deeme qeebalaniini eega isa inni xiqqeena itti fakkaate isa bira dhufuun who are you xiqqeena itti fakkaate inni wayita deeme maal ta'a daqiiqaa takka kennanii. Who are you nama jedhan xiqqeena arraba? No. Who are you? Sumaan wanda ማለት ነው who are you siin jaamu saabo malee siin jaamu andi alboran barguyyuu who are you naan jedhaa oolti waan nafartan ta'ee gammadaayu akkana kee dammoo eessa achi yuusi qubate irra dibaan kee yeetum gooti kennan bakka lama fayyada bakka takka bishaa fayyadamtu who are you even yooma namni sii dawwalee minaamin silkii kanan beena bichaa fa'aa fayyadamta malee osoo si beekan who are you gaafatteen disrespect ajaa'ibaati ayina fa'aa jedhama. No, amma fakkeenya disrespectummaa miti osoo amma yoo amma fakkeenya fi Ozil deemati makkii fi ebsishaan Ozilin biratti jaalala waliif qabdan ibsadhaa yoo jedheen inni eenyu jechuun xiqqeennaa miti si hubachuu. Anaan jechuun danda'an. Nan beekan. Anaan jechuun danda'an nan beekan normaal. Garuu inni waliin haasa'ee jira waliin dubbii taasisee jira. Afqaarii isaa ta'uu beeksiseera afqaarii isii ta'uu. Taqanaqanii ibsishaa ta'ee dhiyaatee jira. Waa yaadadha. Deeggaraa Manchester City ibsishaan deeggarda who are you jedhee Haaland achi dhageenya. Arsenaaliin jedhee yaa. Okay. Dammoo Manchester City dhaggafa. Sun normaala kun amma wannaan ta'u beektaa toppikiin. Amma egereen hiriyaa keetii kun maali jetta Ozilati? Egereen hiriyaa kiyyaa. Waa'ee ibsishaatiin waa'ee makiladhiiti. Ati amma akka nama hiriyyaan kee jaalalaansa jalaa qabamee hojii rakkataa jiru tokkotti egereen hiriyyaa keetii maali jetta? Egereen hiriyyaa kiyyaa kanamaa qoodu rabbii beeta. Hayyee. Atillee jaalattuuf iyyuu yoo garraarraa wal bira hin jiraatin namuyyuu kennuuf hin danda'u. Kun akkuma jirutti ta'ee amma atin akka nama maakii walitti dhiyaatu tokkotti. Egeree gurbaa kanaa bareechisuuf ani bar jaalalli kiyyan awwaalaa eega jedhe duruu jaaladhe ammallee jaalalli kiyya awwaaluun nan dhibuu eega inni jedhe iiziidhaa bar. An akka makitti nama dhiyaatu mitiree abbaa makiitii barre soddaa dabanaattu saalan beeyne ija keessa nama jedhaa jira malee maa dhiyaatummaa. Jaalalli gaaf nama qabdee soddummaalleen awwaaltistii beeta nama jilbiiffachiifti of taatee haasa'uun si dhiba. Jaarsa maal erganne inni? Fuudhuuf moo isiin hin dubbisneeni bar akkamitti jaarsa ergata hin dubbisneeni. Yeqaddamee inti qandi naksaal jedhanii amma jaarsummaa jaarsa ergata kaa'ati. Amma wannaa goon. Asli anaaf si jari lamaan haa dhufan ibsisaa fi maakiin. Amma warri hargeellee akka waa'ee waan kana amma laayivii yoo argee tursi galee raayii fi muudiin qabne wayii. Waa'ee yaa waan san amma ani saabaa kiyyaan namni tokko asirratti waan akkana waan akka fudhan barbaadu baay'ee ta'e. Qaldi maafiyyuu ta'e. Si galeemi. Amma akkasuma hin taaneef akka namatu akka waan tokkootti iizii biizii waan ta'e wayii.
Biizii ajaa'ibaa wayii. Maakimaa fi ibsaa illaa dhufan akka nama fiqranyaa wal jaalatu wayiitti. Akkuma nama afurii nyaatee nu. Koi. Jaala ofii walitti haa ibsatan. Siigalee anaami ka miidhamu. Ani barbaadan kaa isaan jaalala. Ani hayyamee fi ani miidhamu banne gammada. Jaalala jechuun bar walii hubachuudha. Isaan miidhuun barbaadan kaa. Ani miidhamu jedhee waadaa seenaaf wallaahi gammachuu isiitiif jecha gammachuu kiyya yoo luus godhaan sanii ol waan gammaduu hin qabu. Bakka gammachuun dhagahama. Iddee namni wal jaalatu yoo kanan godhin ammoo miqattiin akkana jaalatu ergixanyaan. Amma bar asli wanni siingalin tokko maa inni beektaa? Gurbaan taaftee moor ka durirra miidhamaa jira amma eega dubbise. Maaliif hin dubbanne isin? Eega dubbise booda itti jabaataa jirti. Maal inni beektaa? Waan xiiqiillee dabalate amma eega dubbise booda. Aariin illee itti makamee, illikiin illee itti makamee gurbaan of nu jalaa ta'eera. Waan ta'eef atin dammoo akka nama isii waliin haasa'u tokkotti waliin haasa'atanii kun gilsiidhaa wal beektanii isin faamiliidha. Waan kanaan qabatee osoo hin ta'in faamilummaadhaan isin tokko. Waan kana ta'eef akkuma kabajjeenii amma isallee affeerteetiin waliin haasa'aa jirtu kanatti yoo dandeette jara lamaa waliif fiddee waliin haasa'isiisu yoo dammoo. Maaliif ani intala biraa qabaata biraa hin kennineef waan kanatti maan gorsine? Jaalalli akkanaan jira asli. Jaalalli ammuma tana asii maakii irraa osoo maraachaa ni jiru ziiga amma jaalalli siikii nama tokko nama jaalachiisu koo maal inni sun koo jaalala daraq fiqirnu amma mucaa ka qabe taalafa jirtu jira intalummaan tiyyataraaf bareedummaan akka makii kun maan gorsine garana adeemu. Isin kono maayete fallagnaw jaalalli suni achi jiraadha amma taphni bada amanaan jiru obboleessi keenya amma ati atummaan iyyuu. Achi jaalala ajjira isaati yelaafee fiqirnu yalle uza. Laman ayasammuutam. Samtu ala addunyaan guutuun kunoo biibisiin dubbataa jira waa'ee jaalala ibsishaaf makii. Barsan dhagahaa jirraa bar viidiyoo kuma tokko itti erge aan obboleessa kiyya kanatti viidiyoo kuma tokko itti erge intalli ka ibsishaatii rabbii jedhi irraa gorii ani si dhabuun barbaadu jedheeni viidiyoo kuma tokko itti erge. Mana yaalaa geessite laalchiftee ati mucaan sirrii jira garuu. Har'a laxiqit nu የተረፍነው laxiqit ዛሬ ማለት ነው laxiqit nu የተረፍነው ፕሮማክስ ያከሲት እንፈካንት ማፍ እንጀረ ዶክተር ኖ ማነ ያላት ይምት ተደነ ባስኬስ ተኔ ደማ ጅር አይ ባስኬስ ሶ ተኔ ደማሩ መሳወቲ ቀልቴ ገዲቡ ጀቹ ማኪ አርጌ ጀደ ካይሮ እንጅሉ ይላል ማኪ አርጌ ጀደ ቦሌስ ገን Rabbi mana yaalaa geessi mara marsiisi. Mulu mirmara. Mana yaalaa yoo deeme bar jaalala maalii yaalan? Mee ati doktoraami? Chaayinaa 27 amat jettee tare. Laayisensiin kee ka waggaa 27 waa'ee jaalalaa irratti maal jedha? Laayisensiin kiyya baay'ee kabbaadha waa'ee isaa kanaan ta'u. Maal beekaa? Kitaabni keenya ka waggaa 27 baranne akkamitti amannaa? Dhiizimatti bakka waltaanu miila walta'uu baannu miila isa jiran sana argite. Yoo walta'an akkatti wajjin deemu yoo walta'uu baatan gargar deemanii riskii biraa barbaadachuu achillee hadiisattillee yoo achi dhaqne fantashiruu fil ardi jira argite. Akan. Waan kana ta'eef akkatti wal qabata tarabbiitillee wal qabata kenna yoo waltaan wajji jiraachuudha yoo walta'uu baatan immoo asli maaliif akkanatti toltu beektaa? Likki nama himta. Xiqqaan jettu guddaan jettu ka barate hin jettu ka barumsa hin qabne hin jettu likki nama himta. Chicago, thank you so much. Namni akka kee likki nama himu jechuun akkamitti waan kana like easytti ilaaltee nama jigaa jiru ilmi dhiiraa ijoollee baalee wayita boottu dhiira boottu hin agarre dhiira boochiiftu argine. Ijoolleen baalee waa isaan haarawa baate Abdii Muktaar akka jaallan qabee korreksee hulattanyaa kono Abdii Muktaar.
Kilolex ko dabbiqana Eeguun abdiin as jala jira. Abdiin lakkoofsa tokko tokko gaafa dhiyoo kun abdiin. obboleessa keenya bar waa baay'ee dhoysineefi bar waa baay'ee dhoysineefi waan miidiyaatti Karaa waliin abdiin irra deemaa jira. Amma akka ijoolleen baalee akkana miti. Ijoolleen baalee jaalatamuu malee jaalattee maraachuun beektu. Amma abdii muktaari mucaa kana. naa barreessaa jira kilooloksii